Godaansa seeraan alaa lammiilee ittisuuf miidiyaaleen gahee isaanii bahachuu akka qaban dhaamamee jira. Taateewwan daawwannaa ministeera muummee Hindii Naareendiraa Moodii Itoophiyaatti taasisee walqabatee miidiyaaleen addunyaa uwwisa bal'aa kennaniin gabaasanii jiraachuu fi taateewwan kunis maal faadhaa kan jedhuu fi odeeffannoowwan biroo dhaga'uudhaaf murteessoo ta'an qabadhee dhiyaadheen jira. Amma oduu bal'inaan. Daawwannaa ministeerri muummee Hindii Naareendiraa Moodii Itoophiyaatti taasisee ilaalchisee miidiyaaleen idil addunyaa uwwisa bal'aa kennanii jiru. Daawwannichi hariiroon biyyoota lamaanii cimaa ta'uu kan agarsiisudha jechuudhaan miidiyaan Turkii Anadooluun gabaase. Ministeerri muummee Hindii Naareendiraa Moodiin daawwannaa yeroo jalqabaaf Itoophiyaatti gaggeesseen hariiroo biyyoota lamaanii caalmatti guddisuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu himuun kaayyoon daawwannichaa ijoon tumsa cimsuu daldalaa fi investimentii irratti dhimmoota caalmatti walitti isaan dhiyeessan irratti mari'achuu ta'uu gabaase. Televezyiiniin New Delhi gama isaatiin wayita Itoophiyaanonni muuziqaa Vaandee Maaraataam jedhu dhageessisan Naareendiraa Moodiin miirri itti dhaga'amee fi dinqisiifachuu isaanii hime. Itoophiyaan nishaanii kabajaa ministeera muummee Naareendiraa Moodii badhaasuu himuun badhaasni kun hariiroo seena qabeessa biyyoota lamaanii caalmatti kan cimsu akka ta'e gabaase. Times of Indian gama isaatiin ministeerri muummee FDR Dr. Abiyyi Ahmad kabaja olaanaa Naareendiraa Moodiif qaban agarsiisan jechuudhaan hime. Moodiin wayita Itoophiyaa gahuun gara hoteelaa deemanii fi gara buufata xiyyaaraa yommuu deebi'an ofii isaaniitiif konkolaataa oofuun gaggeessuun isaanii wanta mootummoota addunyaa biratti hin baramne jechuudhaan dinqisiifate. Daawwannaa tumsa tarsiimawaa ta'uu isaa damee raayyaa ittisaa teekinooloojii fayyaa fi barnootaan walitti dhufeenyaan hojjechuuf dhimmoota dandeessisan irratti mari'achuun isaanii gabaafame. This is the reality of life and death at sea for thousands of migrants and refugees. Godaansa seeraan ala lammiilee ittisuuf miidiyaaleen gahee isaanii bahachuu akka qabu ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa beeksise. Guyyaan godaantota addunyaa mata duree godaantota haa kabajnuu jireenya isaanii egeree waliin haa bocnuu jedhuun Itoophiyaatti yeroo jalqabaaf guyyaa boruu ni kabajama. Ministeerri deettan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa aadde Hooriyaa Alii guyyicha sababeeffachuudhaan ibsa miidiyaaleedhaaf kennitee jirti. Ibsa isaaniitiin guyyicha kabajuun lammiilee sirna godaansa seera qabeessa akka hordofanii fi ofii isaanii fi maatii isaanii akkasumas biyya isaanii akka fayyadan hubachiisuudhaaf ja'an. Naannolee godaansi seeraan alaa sadarkaa olaanaatti itti mul'atutti sosochii biyyaalessaa qopheessuun hojiin hubannoo uumuu bal'inaan hojjetameera ja'an. Kana malees waggoota 3 dabran lammiilee 500 ol haala rakkisaa keessa turan gara biyyatti deebisuun hawaasatti akka makaman taasifamuu dubbatte. Yakkoota seeraan ala lammiilee karaa daangaa gara biyya alaatti ergan ittisuuf hojjetamaa jiraachuus kaafte. Dhaabbilee idil addunyaa garaagaraa waliin sanadni waliigaltee mallatteeffamuu ibsuun godaansa seeraan ittisuuf lammiilee godaansa deebi'an deeggaruuf hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraachuu ibsite. Itoophiyaa bulchiinsa godaansaan bu'a qabeessa taasisuuf kan deeggaruu karoora tarsiimoo waggoota 5 dhaabbata godaansa idil addunyaa waliin mallatteessuun hojiitti galtee jirti. Tarsiimoo koominikeeshinii ifoomsuun ogeeyyii dhimmichi ilaallatuuf leenjiin kennamaa jiraachuu eeruun kanaafis miidiyaaleen gahee isaaniirra eeggamuu akka baatan waamicha dhiyeessite. Finfinneetti namoota nootii maallaqa sobaa maxxansuun gara gabaatti seensisuuf turan kutaa bulchiinsa magaalaa Lidataa aanaa 7 bakka addaa hoteela Asab jedhamutti maallaqa kana waliin to'annoo jala oolchuu koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee beeksise. Qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Lidataa namoonni Naataanan Fitsumii fi Miikiyaas Dhaabaa jedhaman eessaa argamuu isaa kan hin beekamne nootii qarshii maallaqaa 15,000 qarshii nootii dhugaatii birrii 8,000 utuu gurguruuf ja'anii eeruu uummata bira dhufeen hordoffii taasifameen to'annoo jala oolchuu ibse. Poolisiin akka ibsetti sakatta'insa tasaa namoota kanarratti taasifameen nootii qarshii abbaa 275 jechuun qarshii nootii sobaa 15,000 argee jira. Poolisiin ammatti qorannoo jalqabuu kan ibse yoo ta'u maxxansii fi raabsi qarshii nootii sobaa kun diinagdee biyyaa irratti miidhaa kan geessisu ta'uu akeekkachiise. Yakka kana to'achuufis dursee socho'aa akka jiru kan eere poolisiin Finfinnee hawaasnis dursee eeruu akka laatu gaafatee jira. Itoophiyaa fi gamtaan Afrikaa akkamitti walitti dhufeenyaan hojjechuun COP32 kan dhuguma bakka bu'aa Afrikaa ta'e qopheessuu akka danda'an durataa Koomishinii Gamtaa Afrikaa fi garee isaa waliin mari'achuu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad hime. Koomishiniin Gamtaa Afrikaa hoggansa kabajamoo Muhammad Ali Yusuf jalatti COP32 milkeessuu keessatti Itoophiyaaf michuu ijoo ta'uuf kutannoo akka qabu hubannoo cimaa qabaachuu dubbate.
Mahmad Ali Yusuf gama isaaniitiin dhiyeenya kana waamicha Itoophiyaa fi Eertiraaf taasisaniin dhimmoota jidduu isaanii jiru marii fi karaa nagaan furachuu akka qaban yaadachiisanii jiru. Gamtaan Afrikaas guddinaa fi nageenya biyyoota Afrikaa mirkaneessuuf cimee akka hojjetu waamicha dhiyeenya godhan kana keessatti eeruun isaanii ni yaadatama. Dhaabbanni oomisha qoricha Jarman Itoophiyaatti qaqqabummaa qorichaa fooyyessuuf ministeera fayyaa waliin waliigaltee mallatteesse. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa dhiyeessii oomishaalee qorichaa guddisuuf dhaabbata qoricha Jarman Bayer AG waliin waliigaltee mallatteesse. Akka ministeerri fayyaa beeksisetti waliigaltichi guutuu biyyattiitti dhiyeessii qorichaa deeggaruu fi qorichoota barbaachisoo ta'an akka argaman mirkaneessuuf kan kaayyeeffatedha. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Dhaabaa sirna waliigaltee mallatteessuu kanarratti haasawa taasifteen waliigalteen Bayer waliin taasifame oomisha qorichaa qulqullina qabu fooyyessuudhaan hawaasa fayyadamoo akka taasisuu danda'u ibsan. Dabalataanis Itoophiyaa keessatti dameewwan ijoon investimentii dabalataa barbaadan keessaa tokko damee qorichaa ta'uu hubachiisuun damee kanarratti mootummaa fi seektoroonni dhuunfaa waliin hojjechuu akka qaban himte. Bakka bu'aan Bayer kan biyyoota Saharaa gadiitti itti gaafataman kutaa qorichaa Joorjii Leevinsan Bayer Itoophiyaa keessatti waggoota 50 oliif socho'aa kan turee fi waliigaltee haaraan kun qaqqabummaa qorichaa dhukkuboota onnee fi ujummoollee dhiigaa akkasumas dhukkuboota daddarboo hin taane dhibeewwan dhiigaa sammuu keessatti dhangala'uu dabalatee tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii fooyyessuu irratti kan xiyyeeffatu ta'uu hubachiise. Baatii onkololeessaa dabree dhaabbata damee qorichaa fi baayooteekinooloojii Jarman Bayer Itoophiyaatti damee qorichaa irratti bobba'uuf fedhii akka qabu beeksisee ture. Dhaabbatichi fedhii kana kan ibse walgahii waggaa kan dhaabbata maallaqa addunyaa IMF fi baankii addunyaa Waashingtan DC'tti gaggeeffame cinatti walgahii ministeera maallaqaa Aammashitii fi hojii gaggeessaa olaanaa Bayer Bill Anderson jidduutti taasifameen ta'uun himame. Mareen kun damee qorichaa Itoophiyaa saffisaan guddachaa jirtu keessatti carraawwan investimentii fi filannoowwan walta'iinsaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu ministeerri maallaqaa yeroo sanitti beeksisuun isaa ni yaadatama. Energy by splitting atomic nuclei fuels like Itoophiyaa fi Raashiyaan waliigaltee eegumsa odeeffannoo iccitii anniisaa niwukilaraa mallatteessan. Koomishiniin humna niwukilaraa Itoophiyaa fi piroojektonni enerjii Roosaatomii Federeeshinii Raashiyaa iccitii odeeffannoowwan humna niwukilaraa eeguuf waliigaltee mallatteessuun isaanii dhagahame. Waliigalticha koomishinii humna niwukilaraa Itoophiyaa Saandookan Dabbabaa fi Anderee Roosdistiiviin mallattaa'e. Jallee Itoophiyaa obbo Saandookan Dabbabaan durfamuu Raashiyaa magaalaa Mooskootti walga'ii jalqaba qaamolee lameenii irratti hirmaachaa jiru. Itoophiyaa fi Raashiyaan ijaarsaa fi misooma buufata maddisiisa humna niwukilaraa Itoophiyaa saffisiisuuf waliigalteewwan kanaan dura taasifaman hojiirra oolchuuf kutannoo qabaachuu ibsite. Ijaarsi piroojeektii buufata niwukilaraa kun sosochii misooma Itoophiyaa keessatti boqonnaa isa olaanaa ta'uun eerame. Waltajjii kanaan karoora gochaa torbii atoomawaa addunyaa baatii fulbanaa dabre gaggeeffame cinatti mallatteeffame irratti ni mari'atama jedhamee eegama. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmadii fi Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin teeknooloojii niwukilaraa tajaajila nagaa qabeessaa fi Itoophiyaaf madda humna amansiisaa akka ta'uuf mari'atanii akka turan koomishiniin humna niwukilaraa Itoophiyaa yaadachiise. Eegaan kabajamtoota hordoftoota OVM oduu fi odeeffannoon har'aaf jennee walitti qindeeffannee kanaan ga'ammaa ture sagantaa birootiin hanga walitti deebinuu nagayaan nu tura.